Haa egaa akkam jirtu naguma keessanii isiniin jechaarraa chaanaalii kanarratti dhimmoota ajandaa yeroo ta'an irratti kan haasofnu ta'a. Dhimmootaan har'a irratti haasa'u keessaa inni jalqaba namni isin asna bukeetti argaa jirtan kun sadarkaa suura jaalalleessaatti sagaduu bira ga'eera. Namni kun maaliif suura jaalalleessaatti sagade? Akkasumallee jaalalleensaa yeroo isa gantee nama biraa jaalatutti immoo sadarkaa qorichaan tuutaa nyaachuu fi akkasumallee sadarkaa of ajjeesuu biras ga'eera. Namni biraa kan jaalalleessaa kana isarratti jaalate immoo sadarkaa shugguutii isatti baafatu irra ga'eera. Seenaa nama kana bal'isee kanan isinitti mutaa haga dhumaatti na waliin tura. Dhimmoonni ani har'a irratti haasa'u kan biraa immoo ministeerri barnoota Piroofeesar Biraawun Naggaa akeekkachiisa yuunivarsitootaaf kennaniitu jiru. Gama biraatiin immoo poolisoonni asna bukkeetti argaa jirtan kun lamaan tibbana magaalaa Finfinnee keessatti hidhamaniiru. Poolisoonni kun lamaanuu maal balleessanii hidhamanii kan dhageessan ta'a eessayyuu naqina. Kun chaanaalii keessan gammeen niwusiidha. Baay'een keessan tiiktook irratti na beekuu dandeessu. Amma immoo bifa adda ta'een yuutuub irratti isiniif dhufeen jira. Dhimmoota garaagaraa irratti haasofnaa eessayyuu naqinaa na hordofaa. Egaa seenaa nama kanaa jalqabuu kootiin dura namni kun eessatti akka dhalatee fi akkamitti gara jaalalaatti akka galeen isinitti hima. Namni asna bukeetti argaa jirtan kunii fi akkasumallee sababa jaalatee jaalalaanis immoo sababa miidhametti boohaa jiru kun naannoo Amaaraa keessattidha kan hin dhalate. Egaa namni kunis utuu barataa kutaa 12 ta'ee jiruuti. Shamarran ollaasaa kanuma naannootti wal beekan tokko faana gara hariiroo jaalalaatti galanii utuun beekamiin gara jaalala kanaatti erga galaniitii booda jaalalli isaanii so'ee egaa kutaa 12dha. Jarri kun lamaaniyyuu hojiin qabanii barattootadha. Gara yuunivarsiitii deemuunis dirqama isaaniiti. Kanaafuu jaalalleensaa nuti gara yuunivarsiitii deemna. Jireenya yuunivarsiitii immoo lamaan keenyayyuu ni beekna. Kanaafuu waliif amanamna jechuudhaan gadaamii deemanii akkaataa amantaa isaaniitiin waadaa waliif galanii qormaata isaanii kutaa 12 qoramanii erga fixaniitii booda inni akka carraa waldaa yuunivarsiitii isa ga'e isheen immoo Addis Ababaa yuunivarsiitii ishee ga'e hariiroon jaalala isaanis itti fufeetuma jira. Barnoonni isaanis itti fufeetuma jira. Barataa yuunivarsiitii waggaa tokkoffaa ta'anii yeroo yeroodhaanis waliif bilbiluu wal hubatus wajjin haasa'as turanii adeemsuma keessa garuu yeroo dheeraa keessa barataa yuunivarsiitii waggaa sadaffaa yeroo ta'anitti isheen isaarraa fagaachuu jalqabdee bilbila isaa kaasuu dhiisuu jalqabdee wanti kun immoo mucaa kanatti bitaa galee egaa asitti dhaka yeroo isheen isarraa fagaachuu jalqabdutti mucaan kun sarvaayiv gochuun gonkumaa isatti ulfaate jechuudha. Mucaan kunis suura isheen teeleegiraamiidhaan isaaf ergiteettu dhiiksiseet suura ishiitti sagaduu jalqabee galgala guyyaa guyyaadhaan galgala naannoo sa'aatii tokkotti bosona naannoo yuunivarsiitii waldaatti argamu keessa seenaa sa'aatii tokkoof yookiin sa'aatii lamaaf suura isheetti sagada jechuudha. Baay'ee nama ajaa'iba. Kun waan baay'ee daanjireessitee fi waan baay'ee miidhaa guddaa qabudha. Egaa jaalalli kanuma jirudha. Shamarran tokkoof dhiirri tokko wal jaalachuun kanuma jirudha. Garuu namni kun maaliif sadarkaa isheetti sagaduu bira ga'e? Namni kun maaliif sadarkaa suura isheetiif sagaduu bira ga'e jettanii yaaddu? Mee viidiyoo kana ilaala. ፎቶዋን ፕሪንት አስደርጌ ፍሬም አሰርቼ አመልካት ነበር። አመልካት እሷ ላይ ያለ መንፈስ ለእኔም ሆነኝ፣ እሷን ወደ እኔ አምጣልኝ። ይሄው ምታኝ አልኩት። እንደዚህ ነው ያልኩት። ይሄው ምታኝ። መግደል እኮ ምንም ለእኔ እኮ ምንም የሞትኩት እኮ አሁን አይደለም፣ ግደለኝ ይሄው አልኩት። አላምንም አልኳት። እንዴት አላም ፎቶዋን አንስቼ ፎቶዋን ትልቅ ልጅ ነበር ቴሌግራም ላይ ፎቶዋን ፕሪንት አስደርጌ እንትን አሰርቼ ፍሬም አሰርቼ አመልካት ነበር። አመልካት የሆነ ጣሻ አለ ሳር ነገር እዛ ወልደ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እና ከብሎኩ በጀርባ በኩል ነው። ከዛ ሳሩ በጣም ትላልቅ ስለሆነ እዛች ውስጥ ማታ ጸልያለሁ ሁሌ እየሄድኩኝ ፎቶዋን አሰራውና አመልካታለሁ። ማለት እዛ ሄድና እንትን ውስጥ አስቀምጣለሁ ማታ ሁሌ። እሺ ሰው መጸለይ ያለበት ወደ ፈጣሪው ነው። አዎ ምን ግን አንቺ ጠብቂኝ ማለት ጀምሬ ነበር። ምን ትላለህ አሁን? በዚህ ማንም ከግቢ ውጪ ነው? ግቢ ውስጥ ነው። ግን ግቢ ውስጥ ነው። Egaa mucaan kun yeroo isheen isatti jijjiiramtuttidha akka kanatti suura isheetti sagaduu kan jalqabe. Kanaanis hin dhaabbanne. Isheen garuu yeroo kanatti yookiin nama biraa jaalatee ta'uu danda'a. Yuunivarsiitii garaagaraa jiru. Jireenya yuunivarsiitii baay'een keessan ni beektu. Ijoolleen baay'een dhibaa'ummaadhaan dabarsu amanamummaa waan ta'eef baay'ee jiraachuu dhiisuu danda'a. Maaliif akka bilbila isaa jalaa kaasuu didde wanti beekamu hin jiru. Inni garuu erga ishiin bilbila isaa jalaa kaasuu diddeetii booda suura isheetti sadarkaa sagaduu bira ga'e jechuudha. Kun jaalalan jedhamu. Takka bilbila isaa kaasee utuma sobsiistu takka immoo utuma isa jalaa kaasuu diddee isa rakkisaa jirtuuti. Kan hunda keessatti garuu abdii isaaf kenniti. Ani si malee nama biraan qabu. Ani si qofan jaaladhee jira. Garuu nuti yeroo kanatti barattootadha. Barnoota keenya qofa irratti xiyyeeffachuu qabna. Waa'ee jaalalaa itti deebina. Garuu na amani ani si malee nama biraan qabu jettee abdii isaaf kennaa turte shamarreen kuni. Haaluma kanaan itti ufanii barnoota isaanii barachaa jiraniiti.
isheen barattuu waggaa arfaffaa taate waggaa arfaffaa irratti eebbifamte inni garuu barumsaa waggaa 5 waan tureef waggaa tokko duubatti hafeetu gibbii ture. Isheen waggaa 4 barattee erga eebbifamtee booda naannoodhuma bakka dhaloota isaanii buufata fayyaa tokko irratti hojii argatte inni garuu barataa waggaa 5ffaa ta'e Waldaa Yuunivarsiitiitti barnoota isaa itti fufeetu jira jechuudha. Haaluma kanaan itti fufaa jiraniiti ishiinis buufata fayyaatti hojii akkuma eegalteen isa jalaa tootaalii bilbila isaa kaasuu didde. Inni immoo jaalala hamaa keessa waan jiruuf barnoota isaa addaan kutee gara bakka dhaloota isaa kana deeme ishee barbaachuu dhufe. Kallattiidhaan warra isaatti illee himne dhufaan jirallee hin jenne kallattiidhaan buufata fayyaa isheen hojjettu dhaqeet nama maqaan ishee Ebaluu jedhamtuun barbaada jedhee waardiyyaatti hima. Waardiyyaan immoo balbalarraa isa deebisee hin seentu jedhee kararra isa tursise. Hamma galgalaatti dhaabbatee isheenis hin dhufne yookiin karaa haxiriirraan baatee haa ta'u hin beekamu isheenis achi keessatti hin argamne innis ishee argachuu hin dandeenye jechuudha. Isaan booda waan godhuun qabu filannoo biraan qabu waan ta'eef gara mana warra isaa dhaqee mana warra isaa bulee garuu bilbilaan ishee argate sinaa sobsiisaa garuu buufata fayyaan dhufiini alatti iddoo akka kanaatti yookiin kaaffee yookiin iddoo ta'etti wal agarra jechuudhaan isa beellamte bakka isa beellamte kanattis na amanii maal gochuu dhufte barnoota kee irratti xiyyeeffadhu ani si malee dhiira biraa hin qabu si qofan jaalachaa jira gaafa barnoota fixxe wal fuuna ammasitti barnoota kee irratti xiyyeeffadhu jetteetiniin gara barnoota isaatti deebistee ergite jechuudha. Haaluma kanaan mucaan kunis jireenya isaa itti fufee barnoota isaa itti fufee dhumarra garuu mucaan kun barataa waggaa 5ffaa ta'e gara xumuraarra qormaataaf utuu qophaa'aa jiruuti ammas akkuma kana isa rakkisu bilbila jalaa kaasuu dhiisuu jalqabde ammas mucaan kun obsa dhabe waan ta'eef gara bakka dhaloota isaa bakka ishiin jirtu kana dhaqee ishii barbaacha dhufe ammas achitti immoo wanta eeggamne isa mudate walitti bilbilanii gabaa keessatti wal agarra jechuudhaan gabaatu isa beellamte akkuma isa argiteen inni ishee jaalatte ishee yaadeetedha kan ishee qunnamuu dhufe isheen garuu ani nama biraa qabaa siin barbaadu kanarra nadhiisi jettee jala murtee gabaa keessatti itti himte jechuudha. Yeroo kana dhaga'u innis lapheen isaa cabee jilbeeffatee maaloo narraan fagaatiin maaloo jechaanii ture. Isheen garuu nagadhiisi jettee yeroo inni uffata ishee qabatullee nagadhiisi jettee sin barbaadu kanarra jettee biraa deemte jechuudha. Kun yeroo san mudatu mucaan kun kallattiidhaan summii bitachuu dhaqe. Ilaala naannoo qe'ee warra isaati naannoo bakka dhaloota isaati yeroo ishiin kana isaan jettu mucaan kun irraa hafuu hin dandeenye kallattiidhaan summii bitachuudha kan inni dhaqe. Summii bitatee ka'ee of ajjeese moo of hin ajjeesan mee wajjumaan kan laalu ta'a viidiyoo kana hordofa. መጣችና በቃ ምንም ከኔ ጋር መኖር ፈቃደኛ እንዳልሆነች ነገረች። እዛ በቃ ምንም አማራጭ የለኝም መኖር አልፈልግም አልኩኝ። እዚህ ምድር ላይ መኖር አልፈልግም ሰላቲ መኖር አልፈልግም ብዬ በቃ አሰራራ ወጣሁ ከኪሴ ሱቅ ገባሁ። ከዛ የይጥ መድኃኒት ያልኳቸው ለራሴ አላልኳቸው መጠጣ መስዬ ከሱቅ 1 ሊትር ውሃ መግዛት አለብኝ። ከ1 ሊትር ውሃ ገዝቼ ስመጣ ግን የሆነ የሰፈራችን ልጅ አገኘሁት። ደነገጥኩ። ታረግ መጣ ነው እንዴ ፊት ትክክል አይደለም ማለት አይኔን አሞኝ ነው ያልኩት። አይ ሰላም እና ወደ ሕክምና ትሄድ ምናምን ይኸው ልሄድ ስለው የኪሴ ያዝኩት ነገር ሸተተው። በወረቀት ሸፍኖ የሰጠኝ ከሱቅ ጋር ማለት ነው። ከዛ ተጠራጠረ መሰለኝ አለቀኝ አለ። ከዛ ነቃብኝና የሆነ ጓደኛ አለኝ እዛው ማለት ዩኒቨርሲቲ ስራ ያዘ ጓደኛ እዛው ለሱ ደወለለት። ደጀን የሚባል ልጅ ነው ደወለለትና በቃ እዚህ ቦታ መምጣት አለብህ አለው። ስሙን አልጠቀሰም ታውቃለህ። እዚህ ቦታ በአፋጣኝ መምጣት አለብህ ሲለው ቴክስት ያድርግለት ምን ያድርግለት አላውቅም። ያ ልጅ ከርቀት እየመጣ ነው ታውቃለህ ነግሮት ነው እዚህ ቦታ ነኝ እዚህ ጋር መምጣት አለበት። ዘና አጋጣሚ በኪሴ ይዤው እንደዚህ ላወጣ እንደዚህ እጄን ስከተው እዚህ ጋር ያዘኝ። የረብነትን ስክሪፕት ላወጣ ነው አንተ ምን ሆነ ነው ብለዋል። ውሃውን ቀማኝ። ከዛ እንደዛ ስለማመነ መሰለኝ ሲለቀኝ እንደዚህ አድርጌ እዚህ ጋር እንዳደረኩት ነው እጄን ያዘኝ። እንደዚህ እጄን ያዘና እዚህ ጋር መታኝ እንደዚህ አስተኝቶ ነው ወደ አፍ ከተትከው አንተ እዚህ ጋር አስገብቻለሁ። እዚህ ጋር ደርሷል። ከዛ አስወጣኝ። እንትኑ ግን ሄደ ባጅነ መገርሳ ተሪ ወራፋና ማሪፋን ቤግኔፍ ከጋ አርገሽን ገባ ኬሰት ሰዲስቴ አካሳን ጃላን ኢሰትምቴቲ ቦዳ ከለቲራን ሱሚ ቢተቹ ረቄ ሱሚ ከነ ቢተቴ የሮ አዝዴቡስ ታሳን ነምኒ ሳን ወልቤኩ ተኮ ዮኪን ሞ ሂርያን ሳ ተኮ ኢሳርጌ ሂርያን ሳ ኩንስ ኢሰረት በሬ ኮቱሜታይ ተስገባ ኢሳን ጀዴ ፎሊ ቆሪቻን ቱታ ኢሰት በጀቹ ደርያ ሳ ከነቲ ቆሪቻን ቱታ ኪሲቲ ባተቴ ጅራዋን ቴፊ ሪያር መሳ ከነ በረቶ ጅሩቲ harka isaatiin kiisii seenee qoricha hantuutaa kana afaan kaawwate
Achumattidha mucaan kun kan feentii ta'e guyyaa 3 boodadha kan bare. Kun hundiyyuu ta'e garuu hiriyoonni isaallee bilbilanii isheetti himaniiru isheen isa gaafachuu hin dhufne. Baay'ee nama gaddisiisa. Egaa kunis ta'ee mucaan kun akkuma ta'etti sarvaayiv godhee irraa hafee guyyoota 3 hospitaala ture. Isarraa hafees gara yuunivarsiitiitti deebi'ee qormaata isaas qoramee xumuree barnoota isaa irraa eebbifamee gara biyyaatti as deebi'ee erga inni akka kanatti haala kana keessa darbee gara yuunivarsiitiitti deebi'ee immoo irra deebiteetiin isatti bilbiltee abdii isaaf kennuu jalqabde. Ammas mucaan kun jaalala ishee irraa abdii kutachuu hin dandeenye. Eebbifamee mucaan kun gara biyya isaatti yookiin immoo gara maatii isaatti yeroo deebi'uttis ammas ishee hordofuu eegalee guyyaa tokko eebbifamee mana warra isaa otoo jiruuti hojii barbaacha irra otoo jiruuti warra isaa dageetiniin mana amantaa yookiin immoo beetaskaana naqa jechuudhaan manaa bahee ganama isaatii 12tti kallattiidhaan gara mana jireenya ishee yookiin immoo mana ishiin kireeffattee jiraattu yeroo dhaqu yeroo balbala rukutu dhiira biraatu jalaa bane. Baay'ee nama gaddisiisa. Akkuma inni balbalatti ol seeneenis nadhiisi ani akkan sin jaalanne ergan sitti meetii bubbuleera isaan jetti. Egaa dhiirri balbala jalaa bane sun jaalallee mucaa kanaa faana buleera jechuudha. Ishiin achitti dhiira biraa faanaadha kan ishiin jiraattu. Mucaa kana garuu akka kanattidha rakkina kanaa keessa kan ishiin tursite. Isaan boodas namni ishee faana bule kun kallattumaan shugguxii baafatee isatti tokkosuudhaaf yeroo jedhu mucaan kunis hin baqanne achuma dhaabbate na ajjeesi ani qaatan du'e ani gaafan ishee faana jaalala eegaluun du'e kanaafuu na ajjeesi rakkoon qabu jechuudhaan jala dhaabbate. Achumattis mucaan kun feentii nyaate mana isaaniirraa gadi baasanii bo'oo lolaa keessatti sagataniitidha kan isaan deemanii. Saatii hamma ta'e tureetiniin namoonni abbootiin amantaa akkuma carraa isa arganii achi isa kaasanii egaa yaalii garaagaraa isaaf taasisanii jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa. Ani kanarratti gorsiin ani isiniif kennuu barbaadu keessumattuu dargaggootaaf jaalala yoo ta'e jaalalli namoota lamaan irratti hundaa'uu qaba. Dhiirri qofti jaalatee isheen hin jaalanne taanaan bilbilaan kaasu taanaan rakkina wayiitu jira jechuudha. Sadarkaa kanatti ommiidhuun sirrii miti. Keessumaa immoo sadarkaa suura isheetti sagaduu yookiin immoo suura isheetti waaqessuu bira ga'e jechuun kun mucaan kun jaalala qofa osoo hin taane hafuura wayiitu isa qabateera jechuu dandeenya malee jaalala qofa miti. Kanaafuu of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha. Nuti jalqaba nama yookiin shamarran tokko jaalachuudhaan dura shamarran tokkos dhiira jaalachuudhaan dura jalqaba waaqayyotti amanuu danda'uu qabna. Keessi keenya 100% nuti kan jiraachuu hin dandeenye waaqayyoon aladha. Waaqayyoon ala jiraachuu hin dandeenyu malee nama toon jaalatiin jiraachuu dandeenya. Dhiirri tokko shamarran tokko toon jaalatiin jiraachuu danda'a. Shamarranis dhiira tokko toon jaalatiin jiraachuu dandeessa. Jalqaba waaqayyoon uumeera. Hamma shamarran suniif bakka guddaa qabnu caala waaqayyo bakka guddaa too qabaanne hamma sun ilaalcha keenya waaqayyo irra tokko keewwachuu dandeenya irra ta'eeti shamarran tokkitti jaalalne akka kana hin miidhamnu ta'a. Kanaafuu jalqaba nama jaalachuudhaan dura of keessan jaaladhaa. Jalqaba waaqayyotti amanaa isiniin jechuun barbaada. Dhimma mucaa kanaa kanumaan bira darbaa mata dureen keenya ittaan immoo dhimma obbo Piroofeesar Biraanuu Naggaati. Egaa Piroofeesar Biraanuu Naggaatti bana yuunivarsiitota mootummaatiifis akkasumallee yuunivarsiitota dhuunfaatiifis akeekkachiisa guddaa kenneera. Akeekkachiisni Piroofeesar Biraanuu Naggaa kennan kunis yuunivarsiitonni mootummaa ulaagaa guutuu hin dandeenye qulqullina olaanaa hin qabne gara mana barnootaa bultii addaatti jijjiiramu jedheera. Kana jechuun yuunivarsiitonni tokko gara haayiskuuliitti jijjiiramuudhaaf jira jechuudha. Egaa yaadni Piroofeesar Biraanuu Naggaa kun hagam hojiirra oolaa walumaan kan laallu ta'a. Akkasumallee kolleejjoonni dhuunfaa immoo irra deebiin akka galmaa'an jechaatti jira. Kolleejjoonni dhuunfaa irra deebiidhaan galmaa'u ulaagaa garaagaraa guutuu hin dandeenye yoo ta'e kolleejjoonni dhuunfaa kunis ni cufamu jechuudha. Odeeffannoon hagammaatti isiniif qabadhee dhufe kan hagammaatti hordoftanidha. Ani mucaa keessan gammeenyuusidha. Baay'een keessan kanaan dura TikTok irratti na beektodhe yaada. Amma immoo gama yuutuubiitiin qophii garaagaraa isiniif qabadhee dhufuufan jira. Na hordofaa na waliin turaa warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun dagatiina.